nagaa caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraata sanii dhafa baay'ee hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii kolfaamaan viidiyoo iyyuu sin hojjechuun danda'u. Inni Abiraam inni qaleessa dhukkubaa ture iyyooshee shaashaashaa iyyooshee shaashana miti kun buttaa jiraadha. Wayna dura masa duratti hojjeta. Wayna tibbee isaan duratti hojjetanii. Wayna Abiraam jenne nutaasi wayna ruutaa yennasi. Isaan ishaarara ishaanuru jedhu jechuudha. Akkam ammoo ayoo jiisaanii dhugaa rabbi ela Abiraam ela afaan qabata argitanii hojjanneen jechuudha akka warra buttaa jiraatti dhugaa waaqayyo hojjanneen akka isaaniitti isa dhugaan sinin jedhe fakkeessitoota kan ture kun viidiyoon jechuudha qaama akkam waansaa wayne ani wara YouTube kana be dhugaan sinin jedhame amanuu isneerra meeddamanne turreerra yoo duutanii asifachi saaxile keessa yoo sinin gaggalaban nuti sinin amanu yenne dubbadheera ne dubbadheera sa dhugaan sinin jedhe achinne anshakeerara anshukuri anshararara anshururi wayna dhagwal wagoda dhugaa rabbi Asii shummaani akka waanii dhukkubsattee dura hojjettanii dheensinu. Jarittiin kun dhugaa rabbi dura hojjette maa akkam dura akka inni biyya chaaniyaatti dhufe. Anu akkasiidha gaafsa ganama isaa ka'anii hojjetanii dheen guyyaa tokko meerran galle beektu yoo ta'e viidiyoo gaafa ni chaaniyaadhaan galgala gale midiiree beela'ee jedhee jechuudha. Achi booddee kootu kaasii laanaa xibsidhanii fuudhanii deemanii xibsi laatanii fi turanii jechuudha na achi bakka gaafsana ganama sanatti fakkaate amma gaafsana ganama isaatiidha yaa gooftaa araarri siniif haa baay'atu isa dhugaan siniin jedhe araarri siniidhaaf haa baay'atu warra sobdoota sobdu sin akkamittiin irraa beekamasitti fakkaatena murannaa mataa isaati jechuudha viidiyoon kun immoo kan ammaatee jechuudha isaan kaleessa galanii hundi isaanii jechuudha cuma murachaa jiru kitifoo nyaachaa jiru warratti galaniiru abbaan Abiraamii haati Abiraamin baay'ee jaalatu kuni viidiyoo seexanatu hojjeteetu wayin dammoo ganama hojjetanii galgala fuudhanii deeman ta'uu waan hin beeku jechuudha na achi keessa kan jiru iyyuu mucaa qallaa sana jechuudha Achimmoo eenyudha maqaan ishee mucayyoo ishee inni miti yeroo darbe chaanaalii baneef achi keessa jirte jechuudha isheen illee jechuudha maqaan ishee harkaa badee farra Abiraam nuti dhukkubsattee ciifta jenna si ciniina si waraana jenna ati na waraanu aha na waraanu sobenani oho matadade aha matadade olla gama olla debisa akka dubartii gisee tokkoffaa yookiin immoo jalqaba ulfoofte olla debisa nanyatamu taka nanyatamu cogaraan koo oho nabuwata naboba'a oho naboba'a ahaha kaasaatiin almatti yana taaraara ayo hojii keessan Nui kana baramnu kan warri komenti waa'ee Ruutaa waa'ee Abiraam waa'ee Ermeellaa irratti irra qaxaqade nuna baarina kotta banadhaati kotta hojjedha waa'ee Ruutaa waa'ee Abiraam bakka dhugaan sinin jedha jarrin sobdee Abiraam sobaa mataan dhukkubuun jiru mataan hidhateen jiru erreffee maalidha Encorroba garana mangau inni kaawwa meeqa ta'ee bu'aa jira ada si tabbaati peenurratti taphattai isa yuutisitaan isa binyaali yoo manatti galeette deengadda footoo wanti darbe muluu na yaadadhette ji'a sadii muluu kan yaadadhette hin beekne ay namittiin immoo jechuudha
akkana ma dhukkubsateetti mee miti si bira kan akka dhukkubsateetti mee miti akkana ma si bashannansiisu yookiin immoo buushurraa guyyaa lammataa fakkaatteemme qomxaa dhattee dhufte qomxaa maali qomxaan jalba bira nama gaa qomxaa maali adda isheenii pijaamas miti araboonni iyyuu sakkanaan uffattu kana arraf ruutaan dulloomnaan ruutaan sakkasii kana uffachuu dhiifnaani qoy nan kuffisa jettee nan kuffisa lafaa nan dhaabiraam jettee jechuudha na wal'aansoo siin qaba jettee jechuudha na akkasidha fataadhumeedha sana qembirreedha sin qembirrer abeel fataadhatis fataa zanaa waan keeyyatti hin beennu si dhukkuba baay'ee waa'ee na biraan kun si ciniina ani waan isaan beekunna talba waa'ee baxaphannee si wajjinee ganama si hoobaamna ta'uu hin beennu waa'ee na biraan kun waaniif si ciniinu jechuudha ushummaa fiddeef kamaal gootaadha ushummaa fiddeef mara ishee baachuudha warri goodanyaa warri wal'aa turte warri maaliif ruutaa akkas goote maaliif abiraam akkas gochaa jette odeessaa turan goodanyoonni muluun isaanii jechuudha amma ergitu namni tokkitti yoo akkana ba'ee abeelsitu akkana godhe buruuksitu akkana godheedha hin jedhan ashandaa godhatanii ittiin hojii isaanii hojjetu ittiin viidiyoo isaanii daqiiqaa 25 waraabbatanii poosti godhu jechuudha bakka hojiin akkasitti ka dadhabbii kan hin qabne kaameeraa kee qabattee qilleensa gaarii ta'e fudhachaa viidiyoo waraabbattee gadi gallakkifattee jechuudha ani sayyuu eebodhee jira dhugaafin hin jedhes akkasii biyya kootti galee jechuudha paarkii garaagaraa deemee jechuudha amboo keessatti paarkonni ijaaramaa jiru paarkiin bareedaa ta'e tokko maqaa Caaluu Hundeessaatiin ijaaramaa jira achi faayidaa kennan fataadha jechuudha asumaan immoo biyya kootti beera isin jedha na sakkasiin barbaade san paarkii keessatti baanii qilleensa gahaa ta'e bakka gaas fudhachaan